Nagaa jirtu Commander. Jirra gaarii. Jirra galatasaa jirtu. Wanta ni baldu dubbisee turre. Amma furmaata isaati waan jedhanii jennee akkam gootare. Rakkinaan qabu bakka natti maatii maal qopheessu. Sitti baay'achuu sana ol kaasan bakka. Agam jedhanii. Nama afurii. Agam jedhanii. Nama afur ta'anii. Ol kaasan. Baay'ee ol kaa'anii jedhu natti fakkaatu. Agam jedhanii. Dhibbaaf 50. Kuma 150 moo? Baay'ee ol kaa'aadha baay'ee. Baay'ee. Jedheenu. Ulfaataadha baay'ee. Rakkisaadha baay'ee beekaani. Nama gad deebisuu hin dandeessanii isin ofuma keessanii xumuruu hin dandeessanii. Dura bade. Kophaatti dhumuu hin danda'u tureeyyuu. Dura. Amma namni eenyu bira ga'e isinumtii fi tarruun xumuruu hin dandeessanii isin lamaan yaada isaa kophaatti wanni jettanii. Hin ta'u. Wanni jedha mijatu. Mijatu. Mijatu tokkollee keessaa hambisna. Tokkotu kolfii. Achuma gadirraayi. Miliyoontu dida miliyoon. Miliyoontu dida. Bittaan hima. Miliyoontu dida. Inni nafu. Miliyooni nafu. Hafuu hin dandeessu. Sirriitti beeka jiitiir sirii. Yaada jiru. Walillee nambisa makkalaa ta'e. Ikkoo isin mari'adhaati wanna mijeessu. Isa nambisa inni rakkoon qabu. Garuu immoo isaatu immoo maal jedha seete sun argachuu qaba jedhee falma. Miliyoon. Rakkinaan qabu isin sadeen hoggaa inni jettani isin waliigalaatti yaada jiru. Akkas oduu hin taane akkuma maatummaatti nus mucaanis yaada irra jiru hin beektani wanti addaa humtuyyuu hin jiru. Hagam deemture sin amma inni mana jireenya jedhaani maala. Wanti isaa. Kanaana akka fuudhee inni minaan jedhee itti muu qabda isaa waan jiru tanima. Ta'ee hojjetan immoo lakkee jedhanis hin jedha. Bakkaskee wanni maazarii wajjin wanni jedhu mari'adhu ishiidha agate wanni hin jedhu. Bakka naa bilbilee qulqulleessi. Bakka yaa ta'u toleessi. Dabooda lakkee mana bini jedhan isaan gara jedheen asallee ilaalleen akka kiyyatti illee waan akkasii durumaa mormee beektas baay'eetaa akkasii ta'u jedheeni. Akkasitti garuu santu falma beektu santu falma akka santu kabbaadi. Miliyoon santu falma. Rakkinaan qabu bakkaskee maazarii wajjin mari'adheeti. Dubbadhu dinatti fakkaatu waan jiru kana naan jedhee gama gootinee. Bakka irratti zoowuudhaaf waan akkasii. Maazarii wajjinis maazarii sin beekti. Kana na wallaadhanidha. Commander Dajanee jennaan hin beekti. Maala natti hojjechaan ture urtuu san beektaan yeroo kana hidhe malee illeen hin beeku garuu isa ijaan argaan beekaa sirriitti hin beeku. Urtuu san dura hojjette beekama baay'ee yeroo san nagaadha. Amma immoo waajjirumatti baay'inaa waajjiruma jira. Amma wanni jennaan akkas jennaan yaada kana akkana Commander Dajaneetu qabate jennaani. Akkas taanaan immoo isanan beekaa maal naan jettu. Wanni kana odeeffannoo baay'inaan isantu fide beekta. Gara gadiirraa. Santu nama qaba nama ganda warra caasaa gandatti beekanas qaba nama qaba. Iddoo santu baay'inaan diintaale. Yaada isaa. Yaada isaa irratti jalqabu. Bakka yaa ta'u yoo wanni jedhe iskee maazarii haasofsiiseeni. Haasofsiisi hin kadhannaa nuti isin jedhaani. Wanna agasillee wanni jedhan hin qabanii waan akkuma maatummaatti akkuma nama boruuti. Koo malaan jaalallee dabarsuun keenya rakkeessa jaalatanii gaafa dabarsan immoo asitti hin ulfaatan waggaa tokko nu bira taa'ee jira gammaa baay'inaan. Dabarraan immoo gadiisan keessaa hin jiru wanni olitti akkasitti murteessamu hin ulfaatan ni beekta. Garuu amma asumatti kana keessa dafnee jaalallee yeroo san keessa ilaalanii warra humnaa ol ta'e dabarsanii kan ammoo achumatti faloo kenna wayya beekta. Anis isuman jedhe isuma yaaduma sana yaadeeni. Kanumaaf ani qaama laale inni akka jennee si bilbileeni.